Ammaani waan si jaaladhuuf hedduu haasa'ullee dadhabeen jira. Taani yeroo sitti dhufu akkam siin jeessa dhufe mimma. Ani isaan biratti waa hedduu naasa'u jeetiin firraa jechuun waanuma takka takka dubbadheetti dhiisee amma waanumaa naasa'uun na jalaa bahee jira. Maaliif jennaani baga maal siin naajuu. Walumaa galatti numaaf ka'itii waan jaa. Awwaan biraa ta'ee dhufu qabu. Waadaa waan beeku namni gaa jechuun waa hedduu waliin jennee waa hedduu sun taphanne harka waliin taa'uu carroomina ani gammachuu takkaan adda gaama waan haasa'uu beeku har'a waan haasa'uu beeku yoo haases dubbachuuf nama jaalatu yeroo itti dhufte nama jalaa badaa haasa'ee. Waan keessa dabree akka isuu duubaa sanii miti. Bakka itti dhaabuuf yoo naasilee bakka itti dhaabu bakka itti dhiisulee beeku maaliifin guyyaa sana akkasitti jara rasaasatti dhaheen ka'e bara. Adii irraa hin dhagee. Rasaasatti dhaheen ka'e maal jechuu barbaadeeti. Haasa'e na jalaa badagaa jechuun ani dubbiin na dibdee. Hara tokko hin deemu ganaa inshaallah asumaan si bira jira addaa. Afaan si goggogsee hin riifama. Aadi. Wali jirtii lubbuun xiyyaa fixasii onneen xiyyaa fixasii. Numaaf kiyya bakka amman tana kaadimneeti waan takka takkaas furannee ol deebine mutiyyoos mana si kaayetiin jiraami mutiyyoodhaa isa keessee jettee kasi girgirrii hunda buustee turte amma si fideetiin jiraati mana si keenyee jira mutiyyoon amma teessee kophaa nu eegu jirti uffata manaas birraa baafnee kaa shat goonee birraa qayyarree ol deebinaan baana. Inni rakkoon qabraayee nu haasa ammaan taraanii anillee dhugaa fi erga gaafasanii waa huccuu jijjiirran salmaanii. Sirriitti xurootee jirti birraa qayyarree. Anis akkuma kan jijjiirradhee walitti bilaa hin badini yaada fiigee beelatti anis ammaan anillee huccuu jijjiirradha waan gaarii na yaada chiiftee. Daqiiqaa keessatti hin dhufa daqiiqaa keessatti. Baay'ee taate waan gaarii na yaada chiiftee. Haa nuwaas. Inshaallah. Jechuun jijjiirradheetiin mee amma diimitiin bishaan kana fidamoo hojjetan jijjiirradhe isumatti deebi'uun qaba. Bishaanillee yoo ta'e yeroo pirootiin fiduu qaba. Gochuun jijjiirradha. Dhufaan dhufa. Hojjuu Furamii jedhee abdallaa waan hafe immoo inshaallah walumaan kan ilaallu ta'a egaa daawwattoota hordoftoota maaf miidiyaa bishaanillee amma bitinaan jechaa jirtu lubbuun xiyyaa isuma biratti deebiinaan jetti murtee xiyyaa sanii huccuma jijjiirradhee achitti ijoollee yoo barbaadillee bishaan haa fiddu yookiin xiqqoo isii waliin taa'ellee fidullee rakkoo hin qabu ani. Hedduun muddamaa jira. Inshaallah du'aa godhaadha. Ayita isanii nu faana turaa isin jechuu barbaade. Hordoftoota maaf miidiyaa ammaas turtiin keessan nu faana haa turu. Har'a guyyaan tarii guyyaa kiyyaa kan magartuu ta'uu danda'a jechuudha. Akkasitti kan hubattanii ani duraan miira takka keessa seenetiin jira. Miira san keessaas baheetiin jira. Har'a gammachuu na gugguraa jira. Gammachuu na gugguraa jira. Hajjeus jijjiirradheetiin jira. Kunoo akkanaa bifatanaani amma asumaaniin gama isiidhaa imala itti eegalaa gabbee bishaan bituudhaaf muddameen jira rakkadheen jira addaan baafachuu dadhabeen jira. Egaa waan hin ta'in beekanuufi yoon sirrumatti na seentee jirti waliif isin yaa qoodu jaadhatu illee godhadha. Amma gama isiitiin imalaa jira jechuudha. Gabbaa'uun natti ulfaatee jira. Isuma biratti biyeetiin yoo barbaachisaa ta'e bishaan yoo ijoolleen daftee hin finne ta'e anis fida jechuudha. Garuu yaadni na gabbaasuu didee jira. Isinilleen yoo bakki iddoo nan jiru tana of kaa'aadhaati. Mee yoo ana taatan maal gootanii dursa namni yeroo wal arkuu har'uma wal arkee jechuudha. Guyyuma tokko guyyaa jechuun sanuu si miira keessa eessa kuttee ji'aa barbaadaa ture har'a wal arkitee deddeemuun ni ulfaate annatti ulfaatee jira. Har'a immoo gabbee bishaan bituun haala natti ulfaatee jira. Amma gama isiitiin imala jira. Nu faana turaan isiniin jaamu. Bishaan kan inni bitamu akka
dubbiin bishaanii dhiisi yeroo boodumaan bita. Booduma bituu wayyaa bishaanii nadiittee jirti lubbuun amma isii biratti dhiyaaddeetiin jira. Egaa daawwattoota furdoottota keenya ammaas faana turaan sana ijaa mana keessa jirti. Magartuu wayyoo waa manaa waan jirtu bas karaa isiin kuteeluu hin beenye. Egaa maal jechuudha? Mana kana keessa hin jirtu yeroo gartuu keessa deemtee ammas tanuma biraan na qabate. Taa biraan na qabate. Waa dubbiin akkaan hanjuusan jirtu natti fakkaate. Egaa daawwattootaaf hordoftoota miidiyaa Magartuu asittiin biraa deeme. Amma huccuu jijjiirradheetiin duraan waan hin bita jee anis deemeen qaba jechuudha. Bitee hin deebine maaliif jaalalloo isiitiif hin dafee karaa deebi'ee huccuu firaa jijjiiree dhufee jechuu barbaadeeti. Amma mana waan jirtu tirii karaa isiin kuttee rabbi beeku mee ni ilaala. Egaa Allah, dubbii ajaa'ibaati kun. Waan kottiin fakkaatu. Magartuu, as jirtaa? Ayyee. Kottu ayyee. Ani waan maal jirraan harmaan deebi'ee fi ijoolleen adda deemnee huccuu jijjiirran jetteetu wajjin. Isaan dhufanii gaanuma dhufan jeetiin eegaanii hin beeku. Ani wanti natti jabaate harmaan deebi'u yaadu bukeetiin na jira. Kanaaf karaa itti cabsee deebi'e jechuudha. Bishaan suuta jennu fida. Isaan inni dhufanii. Isaanis maal fakkaata lee? Akkam akkamii? bareedaadha. Wanni gaasilaa kun inni guddaan duraan guddama keessaan jira. Amma yoon si bira achi deeme waan humna jalaa battu baasii see'utti jira. Akka malee dhagooti beektaa? Kanumaa fi cabsee karaa kanarraas deebi'ee akka biraa gaariidha jechuu barbaadeeti. Rakkoon qabaatiidha inshaAllah. Anis onnuma qulqulluu sanarraa si jaalladha. Sanuma rabbii walla si garsiisu jira. Egaa jechuun silleefuu wal fakkaattii wal barbaaddii jette Oromooni. Amma ani immoo ni muddame maaliif amma silaa deemee waan ni fida jeessan numaan fida. Bas keessa kiyyanatti jeetuma si bira fide inshallah sin rabbi khairuma jeetiin abdalla. Inshallah. Isi bishaan irratti wallahi fa'inni isaanumaa nama fidanii. Rakkoon qabu isaanillee yoo turan anillee numaan fidaa fiduu rakkoon qabu. Amma wanni guddaan ani amma nama jaalatan waan si jaalladhuuf waa hedduu waan hin haasa'ullee beeku wallaahiitiin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akka duraanii sanitti ni jalaan battu jechuu barbaadeedha. Amma inni badda jeetiin bara kana guutamee deebi'utti jira. Hin badu ganaa isaan dhaqa. Akkuma hin jeetti ganaa inshallah har tokkoon fagaatu sirra. Tolee bareedaadha. Amma eenyu Alii gammachuu sirriitti beektaa? Waan hin beekne. Bareedaadha. Yeroo dheertuuf amma waan tanaaf ammuma wal bartan asumatti wal bartamoo jechuun yeroo dheertuudhaaf biyyattiis akkanatti beektaa jechuudha isaan kana. Jechuun dila sadi yeroo dheertuullee osoo hin ta'in jechuudha garuu Alii biyyattiin beeka gammachuu asumatti wal barree. Gammachuu asuma wal barree. Gammachuu asuma wal barree Alii ammoo biyyatti duruma hin beekanaaf inni jechuudha firoommaanis walirraan fagaannu beekta. Manaanillee akkasuma walirraan fagaannu. Jechuun inshallah biyyumarraa haasa isarraan dhufee bareedaadha waan gaariidha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf onnee buutuun si jaaladha. Akkasumatti jaalala jechuun akkanumatti ibsaniituma
Deddeemanii akkana godhan osoo hin taane jaalala dhugaadhaa jechuudha. Ta'ee garee bultii ijaarrachuutiif si barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf maal jechuu barbaadeeti yeroo ammaa si dhabee as waliin turre anaas alii waliin turru yeroo aliifaa wajjin haasee aliin akkas jiru maaltu iddoo tana jiraa haa jeetiin hanga naaf inni haa shakkeettuu itti ga'e beeki. Guyyaa sana. Amma yeroo sitti dhufu alummaa dhugaa rabbii maal siin jee magartee? Wallahi jechuun beektaane akka isa adii kana akka nama tokkotti gama obbolummaatiin illee haan jira beekta. Haa ta'u ani jechuun ammaan dura jechuun yoo hedduu toltuu fi hamtuu jechuun waliin dabarsineef akka saayibummaattis akka firummaattis ta'ee mucaa kanatti jechuun hammeenya illee hanni irratti harkeen qabu saniifuu ani hammeenyi isaa takkaan harkeen dhibnumaan amanaa beekta waan inni naan jee. Waa adii jechuudha. Yeroo sitti dhufu akkam siin jee sitti dhufu mimma. Ani isaan biratti waa hedduu naasoo jeetiin firraa jechuun waan mata akka takka dubbadheetti. Dhugaa jechuudha maaliif waan isaan irratti gaanamaaf hin danda'amne hedduutu jira miirri amma naafis kophaatu waliin jira waan ta'eef yeroo sitti dhufan akkam siin jedhanii. Wallahi jechuun yeroo na dhufan san dhufaniituma kalaas akkanaa saayibaa tokko jira. Miskiina minni jira meeqaati beektaa naannoo. Isa jalqabaan baanu isa jalqabaan baanu erga walitti dhufnee deemtee bara turteetii naamfi isaanii walitti mufannee jira. Akkanuma naan jee. Akkanaan jee beektaa gusan miti yoo inni dhukkubsate siin jechaa ture sanka. Saniif tottolchee anuma dhiiroo maanta nagaa dirqama miti yoo asitti itti dhufe daraarsu saniin joonsan saayibatii turtee beektaa. Itti dhufee khalaas khaytii nama dirqama isaan bira dhaquun qabaa jee sammuuti jaheessa yaadee. Waggoon hanqabu adiin salaam aleekum jeetuma obsee yaa boolee nu wal gartee fakkaatti hootuma jeetuma isa keessummachiisee gatteessee maali garaan tanaa nu isin biratti hin deemu deema maaltu si fide gaazexeen jiruun bara kanatti khalaas jechuun nuumaaf qiyaamaa takkitti nu baasee girgirii nu kaayee sii miti yoo na yaalaabachiise gudiranii maaliif fiddee na wajjin barsiiftanaan jeeti akkanatti shokotii hunda baaftee na fiigaa minaan jeeqa. Yaa booni saaluma kana kanaan na dhabamsiisa wagaraa jabaadhee sarraan qaalonni kanatti fottoo olmaan ureenye fayyifannaa jechuun hin qabe biteensa. Bareedaadha. Kana wanni si gaafa dhufu waan biraa keessa galee osoo hin taane jechuun maaliif yeroo as hojjetee nurratti qo'an jechuun ani yeroo haasa'u waan barbaadu sanirraa lubburraa hin haasa beekte isaa yeroo ta'anii waliin akka qoosatti na wajji haasa'anii jarri akka maqaajuu waan akkas akkasiitiif si gaafadhiisan maatiif miti amma magartuu tanumaafi namaaf kan magartuuti amma booda immoo maaltu jiraa adda fakkaachuu osoo hin taane yeroo hunda waliin jiraachuu hanga jechuun gama bultii ijaarrachuutti osoo hin ceene duraa'uu jechuudha kanuma duraa'uu hanga jechuun waan barbaachisaa ta'e akka jechuun iddoo barbaachisaa ta'e illee waliin jenna jechuu barbaadeeti inshaallah amma kar tokko si deemtu hin badduusi inshaallah maali jechuu barbaadeeti haasee na jala badagaa jechuun an dubbiin na dindee kar tokko hin deemu ganaa inshaallah asumaan si bira jiraadha walumaa keessan kanaan jira jechuudha haa inshaallah guyyaa dhimmitti fardiidhaatti sila si biraan oofu barbaadu sana dhufte inshaallah warquma qaban mariidha walumaan isuma san wajji deemna kophaan deemtu maaliif amma ni jiraami bakka jirrus sila biyya ormaati haa ta'u garuu biyya ormaa keessa waa hedduutu jira fakkeenyaaf amma anis nama hojjetu hojii qaba jechuudha yeroo hojiirraa dhufetti immoo nama dhuftan biraa kana qofa osoo hin taane maal jechuu barbaadeeti yeroo takka takkaas nu akkanumatti deemneetu garagaraattis waliin dhayna maaliif jechuu barbaadeeti amma booda immoo fageenyatti wal barbaaduun hin jiru amma ani dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudhaaf egaa akkaataa itti na seentee anuun beeku seentee jirta keessa anis yoo akkuma kee ta'e gaariidha jechuu barbaadeeti. Akkasuma kan shakkeen godhin taatee jirti. Kanaafi amma maal afaan si goggogsee hirrifama. Haasawaa miifan waluma mariidha bar.
Maalii fi ani waa hedduu na mudatee haaluma jiruuf jireenyaa kana keessatti maalii fi biyya ormaa silaa biyya ormaati namoonni beeka. Akkasuma Biyya ormaa tana keessatti jaalatanii argachuunis jira, jaalatanii dhabuullee ni jira. Akkasuma namni tokko yeroo jaalatu tokko jechuun taphachuu tapha jaalala qoosaa godhee fa'aa waan akkasii jira. Waa hedduu jira biyya ormaa tana keessa mudannoolee hedduu dabarsee. Kanaaf ani yeroo hedduu shakkiin qabaasiin jechaa ture. Amma shakkiilee na baafadheetiin jira. Shakkii baafadheen jira magartuutti yaajee fudhadheen jira. Numaafis kan magartuuti. Kanaaf maal jechuu barbaade baruusi yoo rabbiin jee walumaan jira. Boru qofaa miti fuula duraafis hanga bultii ijaaruutti achi akka hin fagaanne kanumas jechuu barbaada. Amma fira dubbiin guddoodhaan natti fakkaatti. Laa jechuun namni barakuu kophaatan akkana waliin haasee waliin koplee waliin taphatee waan garaadhaa qabu waliin gaafachuun waan bareeddudha beektaa yeroo ammaa kan yeroo kanatti. Haasawaan akka kun nan dabbaran osoo arganii guyyaa kana naa hojii haasawitee anumatti tola malee jaalleen dabbaru. Inshaallah khayrumaa fi beektaa. Akka latuma jiraadhu maaliifin maal jechuu barbaadeeti beektaa? Dhugaa dubbachuuf nama jaalatu yeroo itti dhufte nama jalaa badaa haasa'e. Waan nama keessa dabree akka ibsu duubaa sanii miti. Bakka itti dhaabuuf yoo naasillee bakka itti dhaabu bakka itti dhiisullee beeku amma waanumaan haasa'uun na jalaa badee jira. Maaliif jennaani baga maal siin naajuu. Walumaa galatti numaaf ka'itii waan ja'a. Awwaan biraa ta'ee jiru qabu maaliif jaalaltiin illee qabdeen beektu amma jechuun tana qabdee michoota halaalaarraa na qabdee siisanillee osoo hojii jijjiiruutuma maal jettii shakkii jechuudha telefoona keessaa suuraa namaa qabda maal naan jettee achumaan isiillee akkasii miti maal jeenii dhageessullee hin beekan adiinfaan qabanii eeyyen isiisanis irraa qabamee bas haalli isiin deemtu naan taane fageenyi jirtu waan ta'eef bas shakkii guddatti shakkii isii guddachuu harkee animmaas nama keenyatti hojii si fedhu dhugaa yoon si jaaladha dhugumaan si jaaladha siin jaa yoon si jibbees dhugumaan si jibbe jee sirraa maqaa jechuu barbaadetu walumaa galatti. Ashan fir jettee daddabeetiin isiisanis achumatti firraa dhiisee jechuudha. Amma immoo bakka san qabatte si. Hangam tokko hojjaatu siraasii fi yeroo dheertuu bara lama akkanaa. Yeroo dheertuu wajjin turte. Yeroo dheertuu wajji turre. Bakka seenumaan bu'aa dheeroo. Nama guutaa gaammaa irraanfachaatiin jira. Maaliifin guyyaa sana akkasitti jara rasaasatti dhaheen ka'e bara. Rasaasatti dhaheen ka'e maaliifi waan jiila san qabuu fi akkaataan keessa jirurraa inni nu sanni beeka. Saniifin akkasitti miira san keessa gale jechuu barbaadeeti. San yeroo dheertuu waadaa waan beeku namni gaa jechuun waa hedduu waliin jennee waa hedduu sun taphannee anaaf dhugaadha isiin beeku gaa keessa nama rabbiitu beekamu. Isiinis jechuun kan jiraame beektaa nuti dhalaan kun gisee halaala fireendii jechuun amma wal barannee goljanaa jennu amma irratti wallee amma jechuun wajjin haasofne wajjin kofallee wajjin taphachuu barbaanna beektaa. Haa ta'u ammas gisee fardiin jechuun maantana wajjin haasoo barbaasuun dalagaadhaaf namni biyya alagaa tana keessa yeroo jechuun akkas hin ta'u beektaa. Saniifuu shakkiin ati guyyaa keessaa nama shakkuun qaba. Waan nama jiraate aaduma nama halaala addaan jiruuti beektaa. Santu na qabate maaliif naas amanuu hin dandeenye bara. Ani telefoona keessaa humaan qabu suuraa namaan keessa harkeessumaa maal jetti suuraa dhalaa suuraa. Ani suuraa dhalaatii fi suuraa maal isiin jettu sanis telefoona keessaa hin qabu. Hin qabu eessaan si fidaa illa na agarsiiftu malee eessaa fidee agarsiisa gaafuma hin jiru. Akkasitti tuni anuma maraachuu duraan natti dhufte kalaas hanga nama dubbatu baddeen firraa boodarra firraa dhiisee amma walumaa galattuu san irraa madhu isaan dubbisan kaasee ani amma
magartuu malee as keessa namni jiru haqamtee jirti jechuudha ijaa. Isiin yeroo dheertuudha. Ammas anaa miti isiidha malee ani rakkoon qabu jechuudha ijaa. Fakkeenyaaf maaliif wantoota ture san keessatti numaaf akkanumaafitti dhiibbaan achitti godhan jiru. Walumaa galatti isiitutu ifitti dhiibbaa godhee an jalaa hafee jechuudha. Amma nu walitti dhufnee jirra. Amma booda sichi waliin tarkaanfannaa jechuu barbaadeeti. Hundi akkanatti dafee deebii osoo bishaan hin fidinillee sartama hawaasuma keessa kiyya jiru. Amma ani waan si jaaladhuuf hedduu haasa'ullee dadhabeen jira. Taanii taajuun seenee maleedha. Inshaallah hedduu si jaaladhaa siin jechuu barbaadeeti. Magartuun tanumaa fi numaaf kan magartuuti. Maal jechuu barbaanne? Na cuftee noo hooliiti. Ammarraa kaane waliin bakka hundatti sochoonaa, waliin bashannanaa, harka waliin taa'uu carroominaa, ani gammachuu takkaan dhagahama. Waan haasa'uu barbaada. Har'a waan haasa'uu beeku yoo haaseessu